السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجانكو سنهاجو يا أمة مسلمة جري أهلي توحيدا والرمنتين إسلاما وري نبي هردفتن أني رجالتني كان أحباشا جالا ندبي رفقاتني كان جالا لرسولا هردفودا نفساتو صلوات الله عليه نجان الراجراتو كم مولدا فجرتي بلالفة أحباشي والردبين أتالو إدون دت رباشي warra islaama ofiin jedhee maqaa amantii balleessu warra iddoodhaan maletti ol kaasee of arbeessu jara ilmi hin qabne jaahilu makka kaanii ahlu sunnaatti buute isayyuun qabdu kaanii abdallah harariin kan shaytaan jallise ulamaa'ii keenyas kan hedduu kan duraan hiisise tumsiisee ajjeesee kaanis biyyaa baase kunoo har'umayyuu akkuma kaleessaa diin keenya faaluudhaaf duulan jamaansa la'natullah alayhi nun tuqtu maleessa ሁሉም መልእክተኛው ለሱ የመጡለት የእስላም ምሰሶ ዋነኛው መሰረት ያለሱ በፍጹም ማይገባው ጀነት ነብይ ኢብራሂም በኢሳት የተቃጠሉበት ነብዩም በጣኢፍ ደም ያፈሰሱለት እሱም ተውሂድ ነው ችላ አትበለው ሰማይና ምድር የቆመው በሱ ነው የተውሂድ ትርጉሙ በትንሽ ስብራራ አላህን ማምለክ ነው ምንም ሳታጋራ ቅድሚያ ለሱ ሲባል ሰዎች ይቆጣሉ የመናህ ችግር ነው ይሄ በቀላሉ በተውሂድ ጀመሩ ነቢያቶች ሁሉ ረሱልም እንደዛው ሳያቀላቅሉ توحيد استمارو 10 عامات ملو فتح لعلى السنة يا نبي تكتاي فرقان الناس وقد وطن بعد باباي ما ننمان فرام إني اسلام عربينيا اون جغنانن يا توحيد زبنيا توصلوك على السماح هون عمسنيا لعلى السنة مكر هولي من بيتنيا نفسي شفتا لبهم قرنيا ሱናን እየሸሸ የሸይጣን ጓደኛ አትሁን ተመለስ ወደ እውነተኛ ኢዶ ዱፍቴ ቤክና ከራትቲን አስገልቴ አለ ሱና ጄሱ ዱሩማንቲ በርቴ ጃለል ደርገማ ረቢ ከዲብሰሙ ዲቤኒ ዋን ብራ በሶንታኒ አንሴሪቸ ዲቤኒ والله جدين كاكدا إن جالت النبي وصوص إنترنتي مولدا فيها أبي أحباش متى النقادة أكنا ماتي يادو warra nabii jaalatu maaliif kan isheen gaaddu nutuffannee si dhiisne nuun jettees wahabiyyaa si warra kiiloo hin qabne feetan maraadhaa iyyaa warra waa diiguu malee takkaan beekne ijaaree warra amantii maleeyyii ragaan qabdu jiraare kan giddoodii gad fiigdu kan hin beekne ragga'uu ahbaash rabbaashii jedhee maqaan siifa mogga'u nuti maal singoonaan ajjeeftu nama keenya moolida jee dhufuutiif yaaddoftaniitu beenya nama tokko ajjeefteedhaaf nu gorraaree haqarraa nuti dabalaa bulla saatii hanga guyyaarraa miseensi lakkoofsa 3 ahbaashin garagaraa lamaan keessanuu tokko walitti dhufaa araaraan isin bar waliif taatu ni dandeessu shubbisuu osoo du'a ta'eeyyuu qabduu amala dubbisuu otoo sin gaafatanii beektuu laata hadiisa qur'aana iyyuu nan shakka eenyutu sin barsiisa ijoolleen keessan dhalannaan mawlidatti ol ka'a nuti maastarsii qur'aanaan jarri shubbisaan ba'a maaliif yoo jettan biyyaa nu barnoota jaalanna waa'ee qur'aanaaf hadiisaa seenaa hundas ni qoranna amma too mootummaan kam seera haaraa lallabee qur'aanaan ala taanaan osoo samiin caccabe in fudhadhu nan du'a murtii hadiisaan alaa ayyoomuu hin amanu seera gowwaaf wallaalaa jedhee ofirraa dhorkee ahlus sunnaan falmata hin deebi'u tawhiidarraa osoo teeyyuu qalmaata nutu akka galaanaati eenyuun tuqxee kam dhiista innoo addunyaa dhaala yoo suma raattee ciifta har'as ta'e fuulduratti waa'ee sabaa fakkeessitanii warri ilmaan ahla sunnaa qabdanii ajjeeftanii yakka biraa fakkeessuun ba'attan aarii keessan lamuu nutti deebinaan maladhaa iddoo teessan mirgi keenya eegamu nuyi warra tawhiidaa fakkeessitoonni amantaa hubadhaa waa'ee aqiidaa yoos iddoo haqaa arguun hubattu waa'ee rasuulaa warri mawlida jettu hundi isheeyyuu jaahila jaalattus dhiisuu baattus mawlidni bid'aadha
kan bidaa hojjete immoo nurraa miti jedhan nabiin kun jecha rasuulaadha. Kanaaf mawlida dhiisii kuni baay'ee dabbara. Har'aa kaasaa baradhaa bitadhaati daftara. Kottaa gara tawhiidaa dhiisaatii karaa jal'aa daandiin rabbi tokkichaa bar islaamummaan bal'aa. Mahabbaa rasuulaa ibsuuf dibbeen hin barbaachisu seera wallaaltotaati kan nama faarfachiisu. Diinummaa keenya dhiisaa deebi'aa gara diinii. Nu ajjeesuutti hin deebitu isa yoo barbaaddanii. Hojii keessan kanarraa gabaabbadhaa hin ta'u. Namni qur'aanan baratin jaahilummaa keessaan ba'u. Jaahilli jaahilaa olii kan nama ajjeesuuf fiigu. Karaa jibbaa bal'isuun warra jaalala diigu. Akkasin ta'inaati soba kanaaf saalfadhaa. Nama ajjeesuu dhiisaati karaa haqaa laalfadhaa. Burjaaja'uu keessaa baasee rabbi sinaa qajeelchu. Hunda ilmaa muslimaa dhuma keenyaa bareechu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu.